Fuula hamatu geggeeffamaa jira. Mana jireenyaa keenya dirasii soqaa jiranii namoota mana keenya soqaa jiran nutis footoo isaanii maxxansina. Tariin beekamu rakkoo wayyoo ka uumamu taate ijoollee namoota amma adda durummaadhaan footoo keenya akka malee bakka jireenyaa keenya barbaadaa jiran warri Hacaaluu Hundeessaa nyaate ilmaan Oromoo qaqqaalii nyaachuudhaaf baroodaa jira ammas. Isa kanaan wal qabatee ani yoo rakkoon narra ga'ee maatiin kiyya biyyarraa jechuudha. Namoota footoo isinii maxxansu kana gaafattan porofaayilii kiyya amma argaa jirtan ijoollee kana tokko kana. Lammaffarratti mana jireenyaa kiyya ka barbaaduu danda'u qaama seeraatiin alatti namni tokkollee hin danda'u. Rakkinna qaba Ahmayyoo jedhame himannaan irratti habanan na kassasanii kissiidhaan natti haa dhufan. Taraa durriyyeen miidiyaa irratti mana jireenyaa kiyya barbaaduun kun tokkoffaa yakka biyya faranjii keessa jirra waan ta'eef. Lammaffarratti ajjeechaa Suudi Arabiyaa keessa raawwataa jiruun maqaballeessiin irra raawwatamaa jiru gara laafummaan hintalti gara laaftuun obboleessaa ulfooftii jedhan. Gara laafummaan gaafa lolli jalqabe waggaa 3 dura icaa keenya ilma Arsii ijoollee Walloo muka jiraa itti dhiiban namummaan nadhagayee miira keessa galee mucaasaniif sagalee ta'e imimmaan illee buusee gara laafummaa kiyya mucaasaniif sagalee ta'e aaree miiraan waa dubbadhee ture yeroo 3 waggaa 3 dura. Har'a garuu ajjeecha amma Suudi Arabiyaa keessa raawwatame ka ilma namaa akka hoolaatti qalan akka waan Ahmad harka keessaa qabuutitti ajandaa na godhatanii jechuudha. Kana maaliif godhan? Waan ammootummaa deeggaruuf garamii mucaa kana balleessinaa garamiin isa cabsinaa fi malee waan biraati illee miti. Isa kanaan wal qabatee namoonni amma duula narra geggeessaa jiran ani waggaa 3 dura addabaabayii laayivii taa'ee gaafa ijoollee Walloo takka jettee ijoollee Arsii wajjin walloltee ijoollee muka itti keette miira keessa galee dubbadhee ture. San ammoo gabbayee hawaasa Walloo bal'aa fi uummata Oromoo hundas dhiifama gaafadhee ture. Ka kanarraan dabre lola achi as jalqabe kan Harargee Arsii kan Jimmaaf Arsii kan deebisee Walloof Arsii rabbiin dachiif samii uume. Ani keessan jiru qulqulluu akka teeljiiti. Ilma namaa dhiiga jiisuullee hin barbaadu. Yeroo sanittis yakka Suudi Arabiyaa keessa ture. Ijoolleen sun akka seera dhiyaataniif namoota dhimmi ilaallatu ka miidiyaa kanarra jiran ustaaz keenya Sheeriyaad dabalatee Abu Mu'aaz Ameerikaa jiru dabalatee namoota hedduu wajjin ijoollee Suudii jiran haga abdii bilisummaa hafarsoon ba'utti seera dhiyeessuudhaaf yaalaa turre. Nuun tasa akkaan seera dhiyeessuu hin dandeenye. Achi as an dhimma ijoollee Suudii gandaaf garaagarana goree Arsii ta'ee Walloo irratti Arsii ta'ee Jimma irratti duula geggeeffamaa ture keessa harka hin qabu. Yoo rakkina biraan irraa qabaatan koottaa naqaladha. Garuu yakkamaa osoo awwaan takka badii hin qabne yakkamaa na godhuudhaaf gurbaan dhiiga ilmaan Oromoo dhuguu barate Jawaar kan jedhamu footoo kiyya fuudhee maxxanseedhaaf yoo kana qalachuu barbaadan taate koottaa naqaladha. Garuu warra naqalachuu barbaadan isinillee nagaan hin teettan. Maatiin keessan biyyattiin qoratama jaalattanii osoo hin taane funya qurquritti dhiiga kiyya kafalama. Isii tana sitti himuu barbaadan. Saniin gara kaanitti ani dhimma Suudii keessa harka hin qabu. Waan Suudii dalagamaa jiru keessa harka hin qabu. Ragaa wajjiin Ahmad ijoollee Suudi Arabiyaatti miidhamaa jirtu keessa harka qabdaa yoo taate wallahi anu fi kiyyaa waajjira poolisii dhaqa. Adireesii kiyya hin barbaadina. Waan takka hin barbaadin. Ufii kiyya yakkamaa ta'uu ufitti amanee waajjira poolisii dhaqeetiniin ufii ragaa ofirratti ba'ee mana sirreessaa seenaan. Biyya seera qabdu keessa waan jiruuf. Ka kanarraan dabre maaliif Dr. Abiy Ahmad deeggartaa? Maaliif Shimallis Abdiisaa deeggartaa? Maaliif mootummaa Oromoo deeggartaaf? Na ajjeesuu yoo ka barbaadan taate Hacaaluuyyuu na ajjeeftanii koottaa na ajjeesaa. Warra dhiiga ilmaan Oromoo dhuguu barate. Namoonni amma na ajjeesuudhaaf halkanii guyyaa irriba dhabaa jiran amma footoo as jala isinii kaayaa. Ummanni kiyya biyya keessa jirtanis warri Baaleetis Oromoon kutaa 11 yoo ani itti du'e tokkoffaan itti gaafatamaan Jawaarii lammaffaan gurbattii wasfaatii tana jechuudha. Ergaan kiyya kanaa galatoomaa an ajjeechaa Suudi Arabiyaa lola Suudi Arabiyaa keessaa waggaa 3 dura waan dalagameef dogoggora san hawaasa kiyya bal'aa dhiifama gaafadhe. Achi as ammoo waan kanarraa qulqulluudha. Warri ammoo maaliif mootummaa deeggartaaf nu balleessuu barbaadan har'a sin deeggarra gara fuulduraatti sin deeggarra. Ergaan kiyya kanuma waa malee bofa miilan dhoorgannee jedhan Rabbiin. Kanaafi Jawaar Muhammad salphisee taraa tiktookara isa godhee jechuudha. Hojii isaatu waan akkasiiti. Kanaafuu galatooma. Hawaasni bal'aan dhugaan jirtu kana namni ammoo Ahmad lola geggeeffamaa jiru ajjeechaa kana keessa harka qaba jedhe. Wallahi ragaa wajjin kootu. Wallahi billahi ani waajjira poolisii dhaqee hidhama.
galata. Marii biyyaalessaa Itoophiyaa erga eegalee ji'a caalee fi xumuramutti dhiyaate irratti falmiiwwan yaadaa gara dhumaa kanarratti dhagahamaa jiru. Keessattuu dhimmi magaalaa Finfinnee ajandaa falmii ijoo ta'eera. Dhimmi Finfinnee galma marii keessaa bahee alattis falmii kaasee jira. Namoota dhuunfaa hanga aangawoota mootummaa olaanootti lammiileen biyyattii miidiyaa hawaasummaa fi miidiyaalee kaan irratti dhimma kanarratti dubbataa jiru. Adeemsa marii dhimma Finfinnee dhimmoota akka yaada murtiitti dhiyaatan irratti paartiin sochii biyyaalessaa saba Amaaraa Abinii fi Ezeemaan galma marii keessatti komii dhiyeessanii turan. Kana malees Abin addatti ibsa baaseen mariin kun keessa seentummaa qaama mootummaan gufateera himannaa jedhu dhiyeesseera. Paartichi haala siyaasaa fi nageenya amma biyyattiin keessa jirtu sirriitti qorachuun ibsa baasuun feesbuukii isaa irratti maxxanseen adeemsa marii biyyaalessaa irratti gufuun mudate hojimaata badaa xixiqqaa yookiin garaagarummaa siyaasaa baratamaan ala kan ta'edha jedhe. Balleessaawwan guguddoon amanamummaa, hirmaachisummaa, alloogummaa fi haqa qabeessummaa marichaa gaafii keessa galchan raawwatamuu kan ibse Abin giddu seentummaa fi dhiibbaa qaamni biyya bulchu gar tokko goruun raawwateen adeemsi marichaa bu'a qabeessa akka hin taane sodaa uumeera jedhe. Dhimmoota ijoo akkaan yaaddessoo ta'anii fi uummanni biyyattii xiyyeeffannaan ilaaluu qabu jedhee tarreesse 9 keessaa tokko dhimma magaalaa Finfinneeti. Ajandaawwan 8 marii biyyaalessaaf dhiyaatan keessaa dhimmi Finfinnee akkaan falmisiisaa akka ture hirmaataan garee ajandaa kanarratti mari'atan keessaa eenyummaa isaanii dhoksuun BBC'tti dubbatanii turan. Akka yaada hirmaataa kanaatti falmiin guddaan kan dhalate erga gabaasni garee namoota 10 fi 50 qaacceffamee gara garee 250 dabarfame yoo ta'u kunis ajandaan Finfinnee fi Oromiyaa walitti hidhuu itti dabalamu waliin wal qabata. Abin dhimma kanarratti ibsa baaseen adeemsa marii keessatti dhimma abbummaa fi ofiin of bulchuu Finfinnee irratti gochi gantummaa mudate xiyyeeffannoon ilaalamuu qaba jedhe. Kanaafis mootummaa kan himate Abin mariin dhimma Finfinnee keessatti sagalee fi dantaan jiraattota magaalattii miiliyoonaan lakkaa'amanii osoo qixa sirrii ta'een bakka bu'iinsa hin argatin akkasumas uummanni magaalattii akka abbaa qabeenyaa ijootti osoo hin lakkaa'amin bira darbuun baay'ee yaaddessaadha jedha. Hirmaattonni jiraattota magaalattii bakka bu'an waltajjii marii kanarratti argamanis imaanaa itti kenname dagachuun fedhii qaama tokko qofa guutuuf jecha mirgaa fi faayidaa magaalattii wayita dabarsanii kennan taajjabneerra jedha ibsi kun. Erga mootummaan sirna federaalizimii sabdaneessaa hordofu Itoophiyaa keessatti hundaa'ee dhiittaan mirgaa fi qollifannaan uummata Finfinnee irratti raawwatamaa turuu fi amma fiixeetti ba'uu kan ibse Abin mootummaan amma osoo eda'amuu leellisu gocha kana hammeessutti daraan gaddeera jedhe. Mootummaan kun osoo waa'ee eda'amuu, waa'ee jijjiiramaa fi sabdaneessummaa lallabu qabatamaan garuu uummata magaalaa Finfinnee fi bakka isaaf malu osoo hin kennin itti fufuuf yaaluu isaatti kan baay'ee na gaddisiisu jechuun dubbate. Kanaafuu uummanni Finfinnee marii dhimmoota mirgaa dhimma jiraachuu fi dantaa irratti xiyyeeffatan kamiyyuu xiyyeeffannaan akka hordofu dhaame. Paartiin kun mirga siyaasaa fi ofiin of bulchuu keessan akkasumas carraa egeree keessan karaa seera qabeessa ta'een kabachiifachuu fi tokkummaan akka dhaabbattan dhaamsa dabarsanaa jechuun dubbata. Marii kanarratti mata dureen dhimma magaalota federaalaa jedhuun kan dhiyaatan Finfinnee fi Dirree Dawaa yoo ta'an hunda caalaa dhimmi Finfinnee falmisiisaa ta'uu hirmaattonni karaa adda addaan yaada isaanii ibsaa jiru. Tajaajila abbaa seerummaa qulqulluu siyaasaa fi dhaqqabamaa taasisuuf hojjetamaa jiru. Yaa'ii abbootii seeraa naannoo Oromiyaa 8ffaarra magaalaa Bishooftutti galma Harsaditti taa'ameera. Yaa'icha irratti haasaa kan taasisan pirezidaantiin manneen murtii waliigala Oromiyaa obbo Gazzaalii Abbaa Simal yaa'iin manneen murtii naannoo Oromiyaa marsaa 8ffaan kan gaggeeffamu yeroo karoora simaawaa waggaa 10 haarawaan baasuun kennaa abbaa seeraa siyaasaa dhaqqabamaa fi qulqulluu taasisuun uummata biratti amantaa olaanaa horachuuf tattaaffii guddaa gochaa jirrutti fi akkasumas raawwii gaarii itti galmeessinetti jedhan. Yaa'ii kanaan maal milkeessine maaltu immoo caalatti irratti hojjetamuu qaba kan jedhu adda baasuun keessattuu teekinooloojii tajaajila haqaa utubuun hojii irra oolchuun dhaqqabamummaa haqaa mirkaneessuun uummanni karaa dheeraa osoo hin imalin qe'ee isaatti haqa argachuu akka danda'u ejjannoon kan irratti fudhatamuudhaas jedhan. Haaluma kanaan teekinooloojii humna keessoo misoomee Oromiyaa Integrated E-Courts Management jedhamu hojjetamu akkasumas bara 2022tti manneen murtii waraqaa maleessa gochuuf hojii jalqabame bara 2019 irraa eegalee guutumaan guututti hojiitti galuuf ta'uu isaa ibsaniiru. Pirezidaantiin mana murtii waliigala federaalaa obbo Teewodiroos ምህረት gama isaaniitiin hojiin hedduu dadhabsiisaa fi imaanaa ta'e
haqa mirkaneessuu fi olaantummaa seeraa mirkaneessuuf hojjetamu keessatti alloogummaa fi dhiibbaa tokko malee hojjechuu kallattii fuula duraa keessatti murteessaadha jedhani. Sochii manneen murtii naannichaa tajaajila abbaa seerummaa si'ataa dhaqqabamaa fi qulqulluu taasisuu akkasumas itti fayyadama teekinooloojii waraqaa maleessa gochuuf tarkaanfii tajaajila seeraa ammayyeessuuf kutannoon mul'isaa jirru manneen murtii akka biyyaatti jiraniif fakkeenyummaa kan qabudha jedhani. Manneen murtii Oromiyaa gara e-court ceesisuun bu'a qabeessummaa kenna tajaajila abbaa seerummaa caalmaa mirkaneessuuf hojjetamaa kan jiru yommuu ta'u yaa'iin bara kanaas teekinooloojiidhaan deeggaramuun haala karoorri kun ittiin dhugoomu irratti kan xiyyeeffatamuudha jedhanne. Manneen murtii Oromiyaa keessatti tajaajilli abbaa seerummaa si'ataa qulqulluu fi dhaqqabamaa ta'e kennuu fayyadamummaa uummataa dabaluuf imalli jalqabame cimee itti fufuu akka qabus dhaamaniiru. Yaa'icha irrattis pirezidaantiin mana murtii waliigala federaalaa obbo Teediroos Miratii fi pirezidaantiin mana murtii waliigala Oromiyaa obbo Gazzaalii Abbaas Maal dabalatee hooggantoonni federaalaa fi naannoo akkasumas pirezidaantiiwwan manneen murtii sadarkaan jiran argamaniiru. Poolisiin federaalaa yaaddoo nageenyaa gahumsaan ittisuuf qophiidha. Koomishinar Jeneraal Damballaash Gabra Mikaa'el poolisiin federaalaa Itoophiyaa yaaddoo nageenyaa gahumsaan fashaleessuu fi nageenya biyyaalessaa mirkaneessuuf qophiidha jedhan ajajaan olaanaa poolisii federaalaa Koomishinar Jeneraal Damballaash Gabra Mikaa'el. Hooggantoonni tarsiimaa poolisii federaalaa fi qondaaltonni poolisii olaanoon karoora nageenyaa yeroo ammaa Itoophiyaa irratti mari'ataniiru. Koomishinar Jeneraal Damballaash Gabra Mikaa'el wayita kana dhaabbanni isaanii xiinsammuu miseensota ijaaruun qophii yeroo maraa jabeessuu fi dandeettii hojii raawwachuun daraan guddisuun sirna heera mootummaa eeguu fi itti gaafatamummaa isaa sadarkaa olaanaan baachaa jiraachuu ibsaniiru. Itoophiyaan damee hundaan wayita guddina galmeessaa jirtutti qaamoleen nageenyaa fi guddina ishee hin barbaanne yaaddoo nageenyaa uumaniin wal qabatee aarsaa barbaachisu kamiyyuu kaffaluun yaaddoo nageenyaa kana fashaleessuuf qophiidha jedhan. Waltajjicha irrattis ijaarsa xiinsammuu fi ilaalchaa miseensota poolisii akkasumas qophii yeroo hunda jiru irratti kan xiyyeeffate waraqaan qorannoo dhiyaachuun irratti mari'atamuu ragaan poolisii federaalaa irraa argame ni mul'isa. Saa'udiin lammiilee Itoophiyaa fi Yemenii jimaa kiloogiraama 240 seeraan ala dabarsuuf yaalan to'achuu ibsite. Lammiileen Itoophiyaa lama yoo ta'an bulchiinsa Asir jedhamutti eegdota daangaatiin to'atamuu miidiyaaleen Saa'ud Arabiyaa gabaasaniiru. Namoonni kunniin osoo jimaa kiloogiraama 40 ta'u seeraan ala dabarsuuf yaalan to'atamuu isaanii fuula feesbuukii eegdota daangaa irratti ibsameera. Adeemsi seeraa jalqabaa shakkamtoota irratti eegalamus kana keessatti ibsaniiru. Namoonni kunniin kontiraabaandii waliin qabaman waliin waajjira mootummaa dhimmi ilaallatutti dabarfamuun isaanis ibsan. Qaamoleen nageenyaa biyyattii lammiileen akkasumas jiraattonni hunduu gocha daddabarsa baala sammuu hadochuu yookiin daldala seeraan alaa fi daddabarsa namootaa irratti odeeffannoo qaban hunda irratti akka eeruu kennuu danda'an dhaamaniiru. Bulchiinsota Makkaa, Madiinaa, Riyaadii fi kutaalee bulchiinsa bahaa keessatti lakkoofsa bilbilaa 911 fayyadamuun akka eeruu kennan akkasumas kutaalee kaan keessatti 999 yookiin 994 fayyadamuun akka eeran ibsaniiru. Gaazexaan Saud Arabiyaa Saud Gaazet jedhamu ammoo lammiileen Itoophiyaa fi Yemenii waliigalatti 14 ta'an jimaa kiloogiraama 240 ta'u osoo seeraan alaa daddabarsan to'atamuu gabaase. Akka gabaasa gaazexaa kanaatti taateen kunis kan mudate bulchiinsa Asir keessatti. Godaantonni Itoophiyaa hedduun Saud Arabiyaatti manneen hidhaa garaagaraa keessatti kan argaman yoo ta'u kanneen murteen du'aa irratti darbee fi murteen isaanii raawwatames jiru jedhan. Godaantota du'aan adabde jimaa fi baala sammuu hadochan daddabarsaniiru jechuun himatte. Lammiileen Itoophiyaa dhimmi isaanii kanaan wal qabatu 60 ta'an keessaa kanneen ajjeefaman 21 ga'u Human Rights Watch dabalatee jaarmiyaaleen mirga namoomaa idil addunyaa hedduun gabaasaniiru. Al-ergitoonni Itoophiyaa fi Chaayinaa waliigalteewwan doolaara miiliyoona 300 fi miiliyoona 40 mallatteessan. Al-ergitoonni Itoophiyaa fi Chaayinaa waliigalteewwan kontiraataa doolaara miiliyoona 300 fi miiliyoona 40 ol mallatteessaniiru. Waltajjiin daldalaa al-ergii Itiyoo-Chaayinaa ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa fi embaasiin Chaayinaa waloon qopheessan Finfinneetti gaggeeffamaa jira. Ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa Dr. Kaasaan Gonfee waltajjichi hojiilee beeksisaa galii daldalaa al-ergii Itoophiyaa guddisuuf Chaayinaatti gaggeessuuf dandeessisa jedhan. Waltajjicha irratti waliigalteewwan 33 mallatteeffamuu ibsuun galii doolaara miiliyoona 300 fi miiliyoona 40 ol argamsiisuu akka danda'anis eeraniiru. Waliigaltichi gara gabaa Chaayinaatti seenuuf
qaama innisheetiivii mootummaa chaayinaan bocame ta'us kaasaniiru. Buna, midhaan zayitaa, midhaan dheedhii, gogaa, oomishaalee albuudaa fi huccuu irratti waliigaltee irra ga'amuu fi bu'aa qabatamaan argamuu isaas ibsaniiru. Waliigaltichi oomishaalee Itoophiyaa gabaa addunyaa irratti kan beeksisuu fi karoora dorgomtummaa isaanii guddisuuf qabame kan milkeessu ta'uu ministeerichi faanaa dijitaaliif ibseera. Itti aanaan daayirektara olaanaa daldala alaa ministeera daldala chaayinaa Chang Hoi gama isaaniitiin mootummaan chaayinaa hariiroo daldalaa fi diinagdee Itoophiyaa waliin qabu cimsee itti fufuuf akkasumas carraalee gabaa babal'isuuf kutannoo qabaachuu ibsaniiru. Al-ergitoonni chaayinaa oomishaalee Itoophiyaa qulqullina qaban baay'inaan bituuf riqicha daldalaa waaraa ijaaruuf qophii ta'us mirkaneessaniiru. Hawaasa ogummaa gonfatiin hojii uummatu horachuun rakkoo hojii dhabdummaa xiqqeessuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedhame. Waajjirri carraa hojii uumuu fi ogummaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee leenjii hubannoo karooraa fi sagantaa piroojeektii biqaa shaakallii ga'umsa gocha hojii irraa baajata dabalataa marsaa tokkoffaa fi raawwii hojii ji'a tokko irratti qooda fudhattoota waliin mari'ate. Gaafatamtuun waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee aadde Masarat Tasammaa magaalichaatti sagantaa shaakallii hojii irraa piroojeektii biqaatiin kanaan dura dargaggoota hojii dhabeeyyii hedduu ta'aniif leenjii mala jireenyaa adda addaa kennaa kan turanii fi ga'umsa barbaadamu gonfachiisuun hojiitti galchuun kan danda'ame ta'uu ibsaniiru. Sagantaa shaakallii hojiirraa dargaggoota piroojeektii biqaatiin carraa hojii dargaggoota keenyaaf uumamaa jirus agarsiiftuu milkaa'ina hojichaa ta'uu eeruun dargaggoonni sagantichaan deeggaramuun caalalamanii hojiitti yeroo seenan xiiqiin hojjechuun jiruuf jireenya isaanii fooyyeffachuu bira darbanii dargaggoota kanneen birootiif carraa hojii uumuu akka danda'aniif xiyyeeffannoon irratti hojjechuun murteessaa ta'uu aadde Masarat Tasammaa dhaamaniiru. Hireen lammiilee Itoophiyaa Tiraamp Ameerikaa keessaa baasuuf jedhu maal ta'inna laata? Gabaasa akka itti aanutti qindeeffanneerra nu faana bu'aa. Manni murtii Feederaalaa Ameerikaa da'oo seeraa mirga jiraachuu fi hojjechuu lammiilee Itoophiyaa 5,000 caalaniif kennee fi bulchiinsi Doonaald Tiraamp akka dhaabsisu hayyameef. Da'oon seeraa isaanii jalaa haqame biyya keenya keessa seeraan ala jiraachaa jiru jedhe ministeerri dhimma biyya keessaa US fuula feesbuukii isaanii irratti maxxanseen. Carraa laba qabdu hatattamaan biyyaa bahuu yookiin biyyaa isin baafna jechuun dubbate. Tarkaanfiin kun kan fudhatame manni murtii waliigalaa Ameerikaa waxabajjii bulchiinsi Tiraamp bifa wal fakkaatuun da'oo lammiilee Haayitii fi Sooriyaa irraa dhufaniif kennee ture adda akka citu heeyyamuun booda. Manni murtichaa waxabajjii keessa murtoo deeggarsa sagalee olaanaa 6 fi 3 argateen abbaan seeraa da'oo seeraa yeroo lammiilee biyyoota biroo 13 irraa dhufaniif dhaabsisuu bahe mormuuf sagalee isaan dandeessisu argachuuf carraaqanis hin arganne. Da'oon seeraa yeroo godaantonni biyyoota kanneenii dhufanii fi ulaagaa guutan sababa namoomaan biyyarraa akka hin ari'amne eegumsa kennaaf. Israa'el gobanaa Ameerikaa Minisootaa keessatti dhaabbata tajaajila seeraa gobanaa Law Firm and Associate jedhamu banuun waggoota 24 oliif hojjechaa turaniiru. Keessumaayyuu abbaan murtii tokko Marfi jedhamu hanga falmiin kun haga dhumaatti deemutti hojiirraa akka hin oolle jedhee ture jedhan. Osoo falmiirra jiranii dhimmi lammiilee Sooriyaa fi Heeyaat mana murtii gahe. Sana booda manni murtii olaanaa dhimmi TPS kun mana murtii hin ilaallatu. Kana kan murteessu ministeera dhimma nageenyaa biyya keessaati jechuun murteesse. Ajajni kun kaleessa mana murtiitti deebinaan abbaan seeraa Marfi jedhamu akkaatuma ajaja mana murtii olaanaatiin oggura kana dura tarkaanfichi akka hin fudhatamne dabarsee kaase jedhan obbo Israa'el gobanaa. Itti dabaluun obbo Israa'el mana murtiitti ammayyuu falmiin itti fufuu danda'a jedhan. Garuu mootummaan Tiraamp namoota da'oo seeraa hin qabne kanneen biyyaa baasuu danda'u jedhanii himanne. Heree namoota kanaa kan gaafataman obbo Israa'el namoonni kunneen durumaanuu kan koolugoltummaa gaafatanii karaa gaa'ilaa karaa dhaabbata isaan hojjechiisuun eeyyama akka argatan iyyataniiru. Isaan iyyata sanaan itti fufuu danda'u. Warri kana hin goone garuu eeggumsa waan hin qabneef itti karoorsuu isaan gaafata jedhan. Gorsaan seeraa olaanaa biiroo dhimma nageenya biyya keessaa James Parsival murtoo darbe gammachuun simachuu isaanii miidiyaa hawaasaa irratti ergaa dabarsanii beeksisan. Asiin dura adda citanii kan turan dhimmoonni da'oo seeraa TPS
TPS hundu amma ifatti hojiirra ooluu eegaluu ibsani. Da'oon seeraa yeroo lammiilee Itoophiyaa kennamee ture adda cituu isaatiin gareen mirga godaantota Itoophiyaa Afrikaanotaaf falmu African Community Together mormii isaa ibseera. Gareen kun kibxata murtoo dabarseen komii qabaachuu ibsa baaseen beeksise. Gaagamni Itoophiyaa keessa jiru ammallee itti fufeera. Murtoon kun lammiilee Itoophiyaa kumaatamaan lakkaa'aman Ameerikaa jiran balaarra buusa jechuun daarektarri ittaanaan dhimmoota imaammataa fi ijoo Diyaanaa Konaatee himan. Da'oon seeraa yeroo TPS kan kennamu balaa uumamaa waraana yookiin taateewwan hammaatoodhaan miidhama gaheen kanneen miidhamanii fi mirgaaf eegumsa kennaaf. Seerri bulchiinsa pirezidaantii duraanii US Joe Biden lammiilee Itoophiyaaf mirga kana kan kenne bara 2022 keessa ture. Kunis lammiilee Afrikaa balaa walitti bu'iinsa hidhannoorraa fi darara namoomaa eeguuf jedhamee akka ta'e ni eera. Yeroo sana lammiilee Itoophiyaa da'oo seeraa argatan gara 20,000 ta'u jedhamee tilmaamame. Ji'a muddee keessa ministeerri dhimma biyya keessaa yeroosi Kiristii Na'oomeen kan durfamu biiroon dhimma biyya keessaa haalli Itoophiyaa keessaa waan fooyya'eef lammiileen Itoophiyaa gara biyya isaanii yoo deebi'an yaaddoon jabaan waan isaan hin muudanneef da'oo seeraa kana kaasuuf beeksisee ture. Akka hojii irra hin oolle dhorkee ture. Ammayyuu waggaa 4 waraanni kaaba Itoophiyaa dhaabbate booda uummanni Tigraay miiliyoonotaan lakkaa'amu sodaa keessa jiru. TPLF fi mootummaan federaalaa ammallee wal dura dhaabbachaa jiru. Tibbana walitti dhukaasuu fi haleellaan diroonii Tigraay keessatti akka mudate gabaafameera. Mootummaan federaalaa fi TPLF waliigaltee Pretoria cabsuudhaan wal himatu. TPLF bulchiinsa yeroo fi muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed hundeessanii fi muudan diiguun mana maree waraanaan dura beekamtii boordii filannoo biyyaalessaa malee filaman hojiitti deebisuun Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el Dursaa naannichaa gochuun muudaniiru. Mootummaan federaalaa ammoo TPLF diinota Itoophiyaa ollaa jiran kan akka Eertiraa waliin hojjechuun waraana kaasuuf socho'aa jiru jechuun himatu. Akkasumas naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessa walitti bu'iinsi hamaan lubbuu galaafataa jiru itti fufeera. Nageenya hawaasaa eeguun badhaadhina hunda galeessa milkeessuuf hojjetamaa jira. Kutaa magaalaa Arufaa aanaa Aleeluutti konfiraansii nageenyaa fi eebbi waajjira poolisii aanaa Aleeluu hirmaannaa hawaasaatiin ijaarame eebbifame. Hojiiwwan gama nageenyaatiin bara 2018 keessatti hojjetamanii fi hojiiwwan bara 2019 hojjechuuf karoorfatan irratti marii taasisuun qaamota milkaa'ina hojii nageenyaa keessatti qooda isaanii ba'aniif beekamtiin kennameera. Nageenya isaanii halkanii guyyaa qaamolee nageenyaa waliin ta'uun kan eeggatanii fi hirmaannaa isaanii gama hundaan kan cimsan ta'uu hirmaattonni sagantichaa dubbataniiru. Bulchaan bulchiinsa kutaa magaalaa Arufaa obbo Hamiid Tusii ergaa dabarsaniin nageenyi kan uummataa ta'uu himuun uummanni keenya qaamolee nageenyaa waliin ta'uun halkanii guyyaa nageenya isaa eeggachuun magaalaa keenya ambaasaaddara nageenyaa gochuuf hojjetaa turaniin bu'aawwan galmaa turanii fi konfiraansiin kun agarsiiftuu guddaadha jedhan. Qaamoleen nageenyaa sadarkaan jiran kutaalee hawaasaa hunda hirmaachisuu waajjira poolisii aanaa Aleeluutti hojjetame hojii fakkeenyummaa qabu ta'uu ibsuun kenna tajaajilaa dhaqqabamaa hawaasni fedhu kennuuf akkasumas hunduu nageenyaaf tumsuun magaalaa isaanii eeggachuu akka qaban dhaamaniiru. Itti gaafatamaan kutaa qorannoo yakkaa qajeelcha poolisii magaalaa Shaashamannee Kumaandar Tasfaayee Kabbee nageenyi jiruuf jireenya ilma namaatiif barbaachisaa ta'uu himuun nageenya hawaasaa mirkaneessuu keessatti hirmaannaa hawaasaa qindoomina qaamolee nageenyaa waliin jiru fakkeenyummaa gaarii kan qabu ta'uu himuun odeeffannoo nageenyaa jiru wal jijjiiruun hattuu hawaasa saamtuuf kashalabbeewwan kamuu sakatta'iinsa gaggeessuun fi eeruu ummataatiin qaamolee sodaa nageenyaa ta'an hundaa adda baasuun caalmatti kan hojjetamu ta'uu ibsaniiru. Itti gaafatamaan waajjira poolisii aanaa Aleeluu Inspektar Edaasoo Gammachuu gama isaaniitiin hawaasa hojiiwwan garaagaraa irratti bobba'an hirmaachisuun sirna hojii nageenyaa mirkaneessuuf caalmatti hojjechaa turuu himuun nageenyi hirmaannaa uummataa malee mirkanaa'uu hin danda'u. Kanaaf hirmaannaa hawaasaa gama hundaan cimuu qaba jedhan. Bulchaan aanaa Aleeluu obbo Jamaal Tashitee akka jedhanitti hojii nageenya hawaasaa mirkaneessuu aanichatti hojii hojjetamaa jiruun bu'aawwan hedduun galmaa'uu ibsuun doominni qaamolee nageenyaaf siyaasaa dargaggootaaf hirmaannaa hawaasaatiin nageenya hawaasaa mirkaneessuuf hojiin fakkeenyummaa qabu hojjetamus ibsaniiru. Paartileen siyaasaa Oromoo marii biyyaalessaa xumurarra ga'e jedhamee ilaalchisee jennoo akkamii qabu? Yaadota garaagaraa fi deebii mootummaa akka itti aanutti qindeessineerra. Namoonni siyaasaa fi paartileen mormitoota Oromoo qeeqa adda addaa dhiyeessaa jiru. Kun marii dantaa Oromoo kabachiisuu miti jechuunis falmu.
deeggartoonni mootummaa garuu marichi rakkoo siyaasa Itoophiyaa furuu bira darbee egeree biyyattiif bu'uura cimaa kan kaa'udha jedhu. Kanneen kana morman immoo mootummaan biyya bulchutu akkas isaaf ta'utti haala mijeeffataa jira malee rakkoo biyyattiif furmaata waaraa kan fiduu miti jechuun falmii siyaasaa itti fufeera. Waggoota 5 darban keessa mariin biyyaalessaa akka gaggeeffamu kan gaafataa ture koongirasiin federaalawaa Oromoo KFO'n marii biyyaalessaa gaggeeffamaa jiru kanarratti hirmaataa hin jiru. Dura taa'aa itti aanaa KFO kan ta'an obbo Mulaatuu Gammachuu warri waliin mari'ataa jiran irra caalaan isaanii warruma duraanuu waliin mari'achuu danda'anidha. Rakkoon garuu warra waliin galle gidduutti jira. Marii warra wal dhabdee qaban gidduutti taasifuun waan hin taaneef marii rakkoo keenya furuu miti jennee keessaa of baafne jechuun BBC'tti himan. Marii biyyaalessaa irraas akkasuma dhimmoota ijoo biyyattii murtee barbaadan keessaa of baasuun furmaata akkamii fida isa jedhu irratti kan gaafataman obbo Mulaatuun akkas jedhu. Mariin biyyaalessaa nuti gaafanne haqa qabeessa kan hunda hirmaachisee fi amanamaa ta'e malee kan qondaaltonnii fi namootni mootummaan barbaadu qofti itti walgaanii haasaanii miti jechuun dubbate. Ilaa kan ta'uu qabu warra ilaalchaa fi yaada adda addaa qabu gareewwan mootummaa walitti bu'iinsa keessa jiran warra rakkoolee siyaasaa fi ilaalcha garaagaraa hedduu qabanidha. Yaadota gamaa gamanaa kana walitti fidanii akkamitti biyya kana nagaa fi tasgabbiitti deebifna isa jedhu irratti mari'atamuu qaba ture. Amma garuu kan ta'aa jiru warruma kaabinee mootummaa yaada wal dhabdee hin qabnedha jechuun hirmaachisaa ta'uu dhabuu isaa qeeqan obbo Mulaatuun. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmedii fi mootummaa isaanii yeroo adda addaatti marii biyyaalessaa wal dhabdee siyaasaa amma jiru qofa osoo hin taane dhaloota dhufuuf waliigaltee biyyaalessaa uumuuf kan qophaa'e jedhu. Koomishiniin marii biyyaalessaa ulaagaa barbaachisu hundaa guutee walaba ta'ee kan seeraan hundeeffame akka ta'e himu. Koomishiniin kun bara 2021tti paarlaamaa Itoophiyaatiin hundaa'e. Rakkoolee siyaasaa fi hawaasummaa biyyattii mariidhaan furuuf ajandaa waliinii qopheessuuf waliigaltee biyyaalessaa ijaaruu kaayyoo jedhu qaba. Haa ta'u malee paartileen mormitootaa fi gareewwan mootummaan lolaa jiran adeemsa kana irratti hirmaachuu didan. Sababni isaanii adeemsi kun mootummaa qofaan to'atamaa jiraachuu fi haalli siyaasaa walaba ta'e dhabamuudha jedhu. Akka mootummaan jedhutti marichi yaada mootummaa qofa akka hin taane yaadota hawaasaa walitti qabuuf naannolee garaagaraatii mariiwwan qophii hojii fi walitti qabiinsi yaadaa gaggeeffamaa tureera. Namoonni siyaasaa yaadaaf ilaalcha adda addaa qaban hedduunis yaada isaanii akka dhiyeessan carraan uumameera jedha mootummaan. Kanneen kana morman ammoo yaada kana irraa faallaa ta'e dhiyeessaa jiru. Gareen hidhatee mootummaa waliin lola irra jiru waraanni bilisummaa Oromoo gama isaan adeemsi marii biyyaalessaa amma gaggeeffamaa jiru kan dantaa Oromoo kabachiisu osoo hin taane kan mootummaa biyya bulchu qofaaf haala kan mijeessu jechuun qeeqe. Marii biyyaalessaa kana keessaa qooda fudhachaa kan jiru kaadiroota mootummaati humnoota siyaasaa Oromoos ta'e bakka bu'oonni uummataa keessa hin jiran kan saboota biyyattii garaagaraas biroos akkasuma jedhu. Koomishinii marii biyyaalessaa Itoophiyaa gama isaan yaada siyaasaa garaagaraa walitti fidee waliigaltee biyyaalessaa ijaaruu hojjetaa kan jiru akka ta'es ibsa. Isa yeroo adda addaatti kennuu kan eeru kaayyoon isaas mootummaa tokko deeggaruu osoo hin taane waliigaltee biyyaalessaa ijaaruudha jechuun ibsa.